Oduuf odeeffannoo biroos qabna kan isin dhiyeessu ani Hirphaa Gammachuuti amma xumuraatti nu hordofaa. Ejensiin baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNHCR naannoo Tigraayitti kaampiiwwan 2 baqattoonni Eertiraa keessatti daatan irra deebiidhaan qaqqabuu himee jira. Dubbi himaan UNHCR Boris Cheskov Jenevaatti ibsa miidiyaaleef kennan akkas jedhaniiru. UNHCR regains access to Tigray refugee camps. UNHCR fi michoonni isaa kaampiiwwan baqattoota Tigraay keessa jiran qaqqabuu danda'aniiru. Kaampiiwwan Maay Hayinii fi Adii Harush baqattoota Eertiraan kan keessa qubatan deemanii daawwachuu danda'aniiru. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo sana ture hojjetoonni UNHCR amajjii 30 irraa kaasanii akka daawwachuu hin dandeenye taasisee ture. Deeggarsi namoomaa atattamaa kan isaan qaqqabuu qabu agayya 1 irraa kaasee baqattoota 23,000 ta'an kaampiiwwan lamaan keessa jiraniif ga'ee jira. Haa ta'u malee haala naannicha keessa jirurraa kan ka'een akka barbaadametti tajaajila namoomaa dhiyeessuun ammallee daangeffamee jira. Fakkeenyaaf tajaajilawwan bu'uuraa kan akka fayyaa hin jiru. Bishaan qulqulluu dhugaatiif oolus akkasuma. Kanaaf UNHCR haala naga qabeessa ta'een baqattoonni kaampii lamaan keessa jiran gara kaampii haaraa magaalaa Dabaarqitti dhiyoo argamutti akka dabarfamaniif ni gaafata. Torban darbee kaasee gargaarsi namoomaa gara Tigraay seenuu fooyya'eera. Konkolaataawwanii fi hojjettoonni UNHCR magaalaa guddoo Tigraay Maqalee qaqqabuu danda'aniiru. Haala gargaarsi namoomaa dhorkaa tokko malee gara kutaa naannichaa itti qaqqabu irratti wabiin akka jiraatuuf qaamoleen waraanaa jiran hayyamamoo ta'uu qabu. UNHCR baqattoota Eertiraa 96,000 ta'anii fi lammiilee Tigraay Itoophiyaa keessaa buqqaan 650 ta'an akkasumas namoota 120 ta'an Itoophiyaa irraa buqqaanii baha Sudaan daatan gargaaruudhaaf doolaara miliyoona 164 ol argachuuf gaafataa jira. UNHCR ammas qaamoleen waraanaa jiran bu'uura seera namoomaa addunyaatiin dirqama irra jiruun namoota nagaa fi eegumsa akka taasisaniif ni gaafata. Akkasumas namoota gargaarsi namoomaa barbaachisuuf dhorkaa tokko malee qaqqabsiisuun akka danda'amu gochuu qabu. To allow UNHCR and our partners to deliver and scale up life-saving humanitarian assistance and protection to the tens of thousands in dire need of urgent support. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaaboo Shanee jechuudhaan waamuu fi TPLF wajjiniin tumsa dhimmoota waraanaa irratti waliif gochuudhaaf walii galteerra ga'uu isaanii aangawoonni garee kanaan mirkaneessan. Dursaan Woboo Marroo Kumsaa Dirribaa Associated Pressitti dursaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo Rooyitersitti akka dubbatanitti gareewwan kunneen mootummaa Itoophiyaa kuffisuudhaaf wal gargaaruudhaaf marii taasisaa turuu eeraniiru. Kanaan dura mootummaan gareewwan kunneen lamaan waliin ta'uudhaan biyyattii nagaaf tasgabbii dhorkuudhaaf hojjechaa jiru jechuun irra deddeebiin himataa kan ture yommuu ta'u, baatiiwwan muraasaan dura immoo manni maree biyyattii gareewwan lamaan shororkeessummaan farrajeera. Waggoota muraasaan asitti lixaa fi kibba Oromiyaa keessa socho'aa akka ture kan himu Woboon rakkoo nageenyaa uumamuuf mootummaan himataa tureera. Sadaasa darbeerraa kaasee mootummaa federaalaa waliin wal lolaa kan jiran TPLF immoo torban muraasaan as naannoo Tigraayin alatti naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti seenuudhaan aleellaa raawwataniiru. Marroon akka jedhutti Woboon TPLF wajjiniin waliigalteerra kan ga'e torban muraasaan dura gaaffii humnoonni Tigraay dhiyeessan hordofeeti. Rooyitersitti kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Woboo wajjiniin mariin taasifamaa jiraachuu mirkaneessuun odeeffannoo bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Dhimma waliigaltee Woboo fi TPLF jedhame kanaaf dhimma biroo irratti Marroo Dirribaa wajjiniin turtii taasifame bal'inaan boruu argachuu dandeessu. Amma immoo oduun gaggabaabsee sanitti Itoophiyaan miidiyaaleen addunyaa ibsa waajjira ministeera muummee akka hin malletti gabaasan jechuun komatten. Ibsa waajjirichi kibxata lammiileen Itoophiyaa aleellaa garee shororkeessaa TPLF irraa biyya isaanii akka eeganitti waamicha dhiyeesse ergaa isaa jallisuudhaan gabaasan jechuun mootummaan Itoophiyaa komateera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa naannoo Affaar manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa ganda Galkimoomaatti aleellaan raawwatame garee qoratu ergee jira. Daa'imman lakkoofsaan danuu ta'an dabalatee buqqaatota dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuun erga gabaafameen booda bakka miidhamtoota deeggarsi godhamutti garee dhimma kana hordofu akka ramades ibseera. Sudaan pirezidaantii duraanii biyyattii Omar Hassan al-Bashir mana murtii yakkaa idil addunyaaf dabarsitee akka kennitu beeksifte. Al-Bashir hiriira mormii bara 2019 mudate hordofuun aangoorraa kan buqqifaman yommuu ta'u yakka walitti bu'insa Daarfurii fi malaammaltummaan himatamaniiru.
Lammiin British Raashiyaaf basaasuun shakkame Jarmanitti hidhame. Namtichi maqaan isaa Davis jedhamu kun imbaasii British Berliin keessa hojjetaa turuunsaa himamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoota biyya isaanii Afgaanistaanii baasuutti hin gaabbuu jedhan. Baayiden hooggantoonni Afgaanistaan tokkummaan biyya isaaniif Taalibaaniin loluu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Oduun saatii kanaaf qabanne kanneen turan. Jarmiyaan mirga namoomaaf falmu Amnesty International waraana Tigraay ilaalchisuun gabaasa haaraa baase keessatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni isaan waliin hidhata qaban dubartoota hedduurraan miidhaa saalquunnamtii qaqqabsiisuu ibse. Akka jarmiyaan kun jedhutti dubartoota Tigraay sabummaan arrabsuu fi ajjeesuuf doorsuun dirqiin gudeeddaa gareen gudeeddii dabalatee dararaan biroos irra qaqqabu hime. Gabaasichi akka jedhutti waraana Tigraay ji'oota 8f tureen dubartootaa fi shamarran Tigraay miidhaa saalquunnamtii irra qaqqabsiisuun kan himataman miseensota raayyaa ittisa biyyaa, raayyaa ittisa Eertiraa, humna addaa naannoo Amaaraa, faannoo fi gareewwan milishaati. Jaarmiyaan kun akka jedhutti dubartoonni 12 loltoonni fi milishoonni daa'imman dabalatee miseensota maatii isaanii duratti dirqiin isaan gudeeduu himachuu ibse. Dubartiin ganna 20 naannoo Baaker taate Amnestytti yoo himtu bara darbe loltoonni uffata dambii wal makaa uffatan mana ishee keessatti miidhaa irraan ga'uu dubbatte. Dhiironni 3 kutaan ani keessa jiraadhu seenanii jetti. Ani niyyine yoo sagalee dhageessifte si ajjeefna naan jedhan jechuun himatte. Dabareen yakka gudeeddii irratti raawwachuu himachuun kan biraan hafee nama ta'uu koollee hubachuu isaanii hin beekuu jetti. Dubartiin ganna 35 biraan haadha ijoollee lamaa taate. Ishee fi dubartoonni biroon 4 Shirarootti loltoota Eertiraan dirqiin gudeedamuu jaarmiyaa kanatti dubbatte. Sadan isaanii daa'ima koo fuulduratti dirqiin na gudeedanii jetti. Dubartiin ulfi ji'a 8 wajjiniin turte dirqiin gudeedamullee himteetti. Akka waraabessa waa nyaatu argatee sassaabamanii dubartoota gudeedu warra dhiiraa ni ajjeesuu jetti. Dhaabbileen fayyaa Tigraay keessa jiran ji'oota 3 bara 2021 keessatti miidhaa saalquunnamtii 1200 ol galmeessuu Amnesty himee jira. Dubartoonnii fi shamarran Tigraay dirqiin gudeedamuu dabalatee waraana mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee isaan waliin hidhata qabaniin dararamuu dhaabbatichi ibsee jira. Qorannichis namoota miidhaan irra qaqqabe hedduu dubbisuun qindaa'uu kan himan Amnesty Internationalitti qorataa gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Fissaa Takleeti. እንግዲህ ያው ከዚህ ሪፖርት ማየት ይቻላል Amnestiin dhimmoota namoomaa irratti qorannoo wayita gaggeeffamu ragaa hedduu sassaaba. Gabaasa kana hojjechuuf namoota 63 dubbisneerra. Kana malees ogeeyyii fayyaa fi dhaabbilee dhimma kana irratti hojjetan haasofsiisneerra. Waraanni Tigraay sarbamiinsa mirga namoomaa hedduu qaqqabsiise. Miidhaan saalquunnamtii isaan keessaa tokko malee miidhaan qaqqabee kana qofaa miti. ጥራትና መጠን ማለት ነው። Amnesty Internationalitti qorataan gaafa Afrikaa obbo Fissaan adeemsi mootummaan namoota miidhaa qaqqabsiisuun shakkaman murtiitti dhiyeesse ifaa miti jedhani. Obbo Fissaan gabaasni haaraan ba'e kun ragaalee dhaabbatichi harkaa qabu irratti hundaa'uudhaan kan qindaa'e ta'us dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa gareen finciltootaa carraa dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan labse duubatti jechuun lola itti fufuun gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti waan babal'isaa jiraniif kaleessa raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni aanaalee tarkaanfii dhumaa akka fudhataniif kaleessa kallattii kaa'ee ture. Aleellaan TPLF bane uummata biyyattii hundarratti akka ta'e hubatame. Uummanni waraana TPLF irratti gaggeeffamu irratti makamuu fi deeggaruu akka qabus waajjirri ministeera muummee baasee mul'isee jira. Kallattii mootummaan kaa'e kana irrattis yaadni gama finciltootaan TPLF'n jiru maal akka ta'e hubachuudhaaf BBC'n dubbii himaa garee kanaa obbo Geetaachoo Raddaa dubbiseera. Milishoota osoo leenjii gaan argatiin mootummaa kutaa biyyattii irraa dhufan gararraa dhufanitti deebisuu dandeenyeera. Inni namoonni hedduu waraana hiikan qabnee fi carraa Itoophiyaa fi xirraan ga'e kana keessatti akka jeefaman barbaada. Iji daangaa keenya harka caalu deebifannee jirra. Humnoota Amaaraa lafa babal'ifachuuf bobba'an humnoota Eertiraa hanga tokko akkasumas humna raayyaa ittisa biyyaa idilee Abii Tigraay keessaa baafnee jirra. Lolli inni itti fufee uummata Tigraay irratti raawwachuuf yaalaa jiru Tigraay marsee cufuu fi tajaajilawwan bu'uuraa akka ibsaa fi bilbilaan addaan kutuu akkasumas gargaarsi namoomaa Tigraay keessatti warra barbaachisu akka hin qaqqabne dhorkuudha. Nutis haal duree barbaachisu kaa'uudhaan hanga karree Tigraayitti cufamee jirutti dhiibbaa goone itti fufna. Attamiin lola kana gara Amaaraa fi Affaaritti babal'isuun Amaara keessatti hanga Laallibalaatti deemtaniittu.
akkasumas waldiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jira waan ta'eef karra cufamee ni dhaabsisa jettee yaaddaa? Wanti nuti hojjechaa jirru humna waraanuu diinaa dadhabsiisaa jirra. Yoo humni Abiy Ahmedii fi humnoonni Amaaraa lafa babal'ifatan girraa hin dubbatamne uummata keenya irraan ga'u itti fufe hanga sagaleen qawwee isaanii dhaga'amuu hin dandeenye mirkaneeffannutti deemna. Karaan akka sagaleen qawwee isaaniitti hin dhaga'amne gochuu dandeenyu ammoo bakka isaan ga'anitti duukaa bu'uudhaan waan gochuun barbaachisu gochuudhaan. Kanaaf gara Amaaraa deemanis, gara Affaar deemanis yookiin ammoo gara Finfinnees ta'e eessayyuu deeman ijoollee kootti, obbolaan koo, haadholii koo fi abbootii kootti dhukaasuudhaaf qawween tokkollee akka isaan hin hafne mirkaneeffachuu barbaadna. Humnoonni keessan amma gara dasee kan kaaba Finfinnee kiiloomeetira 400 irratti argamtutti ce'aa jira. Lola kana hanga eessatti deemuu barbaaddu? Hanga magaalaa guddoo biyyattiitti deemuu barbaaddu? Mee waa'ee kanarratti natti himi. Hanga Abiy abjuu isaa hojiirra oolchuuf yaaduu hin dhiifnetti bakka deemamuu mara ni deemna. Eertiraan ammallee nageenya uummata keenyaa balaarra buusaa jira waan ta'eef hanga deemamuu barbaachisutti deemnee akka Abiy deebi'ee uummata keenyaaf yaaddoo ta'uu hin dandeenye mirkaneessinutti hojjenna. Ammoo ministeera muummee biyyattii Abiyyiin aangoorraa buusuudhaan mootummaa jijjiiruu dabalataa? Dhugaa dubbachuuf kun qaama karoora keenyaa miti. Garuu adeemsa nuti kaayyoo keenya galmaan gaachuuf taasifnu keessaa Abiy kaafamnaan sun dhimma uummataati. Akkuma lolli kun babal'ataa jiruun akka UN jedhutti naannolee Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti namoonni 250 ol buqqa'aniiru. UN kanarraa ka'uudhaan TPLF akka lola dhaabuuf gaafateera. Maaliif isin namoota nagaa kanneeniif jettanii lola hin dhaabne? Nuti hawaasni addunyaa naannolee Amaaraa fi Affaar bakka humnoonni keenya jiran dhufanii gargaarsa namoomaa akka taasisan waamicha taasifneerra. Fedhii uummata Amaaraatiif waliin hojjetaa jirra. Caasaa bulchiinsa isaanii hin diigne. Nagaan akka jiraatan barbaanna. Nuti uummata Amaaraa waliin rakkoo hin qabnu. Whatever they can go ahead, go on with their lives as they think fit. So we have no problem with the people of Amhara living their lives as they think it fit. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa gara goola buutti finnee jirra. Mammaaksa guyyuu keenya har'aan isin yaadachiisa. Mammaaksi guyyuu BBC guyyaa har'aa gowwaan awwaalee galeetu bo'aa jedha. Gammachuu abdiisaatu nuuf ergee isinis mammaaksa danuu nu erguu dandeessanii gama toora keenyaatiin jechuudha. Odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii marsariitiin keenya www.bbcafaanoromoo.com jettanii barreessuu hordofuu dandeessanii marsariitii keenya jechuudha. Kana malees immoo gama toora feesbuukiin illee nu argachuu dandeessan odeeffannoo keenya bal'aadha. Qopheessaan qophii kanaa har'aa Biraanuu Gammachuuti kan isiniif dhiyeessanii Hirphaa Gammachuuti waan nu caqasitaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jenna iddoo nagaa bulaa.